seenaa baraasaa lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 lakkoofsa 45. Seenaa baraasaa lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 45. Mata dureen dubbii kootii Waaqayyo Waaqa kakuu eeguudhaan maqaan Gooftaa eebbifamu. Nama miti Waaqayyo Waaqa kakuu eegu. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Yommus Hafuurri amma jaallatanii isin dubbisa. Yommus Abiyaan biyya gaaraa isa kan Efreem keessaa tulluu Zamaariyaam irra dhaabbatee, yaa Yerobi'aam, isin namoonni Israa'el hundinuus mee dhagaa, Waaqayyo Gooftaan inni kan Israa'el kakuu soogiddaan bara baraaf jabaatee dhaabateen Daawitiif sanyii isaatiifis Israa'el irratti mootummaa akka kenne hin beektanire. Irratti isin deebi'a lakkoofsa 5. Waaqayyo Gooftaan inni kan Israa'el kakuu soogiddaan bara baraaf jabaatee dhaabateen Daawitiif sanyii isaatiifis Israa'el irratti mootummaa akka kenne hin beektanire. Yerobi'aam ilma Naabaat hojjetaa Solomoon ilma Daawit inni ture garuu amma Gooftaa isaa irratti ka'eera. Iddoon kun kan inni dubbatu waa'ee mootichaa Abiyaadhaa fi mootii Yerobi'aam kan jedhamu mootota lama, mootii Yihuudaadhaa fi mootii Israa'el. Gara boodaatti deebinee yeroo ilaallu mootummaa Solomoonii booda Israa'el bakka lamatti cabee ture. Iddoo lamatti gara kaabaatiin kan jiru mootii Israa'el, gara kibbaatiin immoo kan jiru mootii Yihuudaa jedhaniitu iddoo lamatti caban. Egaa mootiin michi kan Yihuudaa kun Abiyaa jedhama. Inni mootii kan gara Israa'el jiru sun immoo Yerobi'aam jedhama. Yerobi'aam kun ijoollee Israa'el keessaa gosa 10 isa duukaa jiru of jalatti bushee jira jechaadha. Mootii Yihuudaa kana duukaa kan jiru gosa 2. Garuu wanti nama dhibu Yerobi'aam kun eenyu jennee jireenya isaa ilaalle mootummaa mataa isaatiif, aangoo mataa isaatiif jecha warqee irraa bifa jabbootaatiin hojjeteetu mandaraa Daaniif Beeteel keessa dhaabee Waaqni keessa inni biyya isin baasisa kana waan ta'eef asitti sagadaa gara warra Yihuudaa dhaqinaa jedhee saba Israa'el karaa qaacisa jedha dubbii Waaqayyo. Waaqoliyaadhaan tolfaman waaqessa jechaadha. Waaqa isa dhugaa hin taaneef sagada jechaadha. Abiyaan jedhamu kun immoo waaqessa. Jara kana lamaantu wallala, mootota kana lamaantu wallala. Yeroo wallalan kanatti mootiin kan Israa'el 800 fudhateetu lolaaf ba'aa jira. Inni Yihuudaa kun garuu humna walakkaa isaa malee waan qaba. 400 duwwaa qaba. Waan nama dhibu lolli kun kan yeroo sana jalqabe miti. Kan abbaa isaa wajjin wal lolaa turetu darbee akkasitti dhufe. Tarii jireenya keenya keessatti lola maatii keenya wajjin wal lolaa, diina maatii keenya lolaa ture wajjin arras kan wal lolaa jiru jirraadha. Darbaa dhufaan ilma bira ga'e kun bara isaa mootummaatti abbaan Abiyaa kun nama kana wajjin utuu wal loluutu darbe amma mootii bira ga'e ilma isaa bira ga'e. Lola abbaan isaa loleetti yeroo kanatti Abiyaan kun waan tokko dubbate. Lola kana abbaan mootii fitii lolatti dabarseetu garuu lola kana ofirraa dhaabate maqaa Waaqayyoo. Lola sanyii irraa si lolu kana Waaqayyoo galgala kana sinirraa hin dhaaba. Waaqayyoo galgala kana sinirraa dhaaba. Waan inni godhe inni guddaan humna isaa ilaalee ba'e miti. Jabina isaa ilaalee ba'e miti.
Abiyaan humna xiqqaa qaba garuu iddoo qabate maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ijoolleen Waaqayyoo iddoo akka qabattu barbaadan dubbii Waaqayyoo sitti yaada isaatti iddoo gaara yaabbateetu gaararra dhaabateetu sagalee isaa ol fuudhee yaa Yerobi'aam yaa isin sabni Israa'el waan inni loluuf baatanis mee dhagaa har'a diinni kee sagalee kee dhaga'u maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dhagaa jedheetu dubbate Waaqayyo gooftaan inni bantii Waaqaa Israa'el akaakayyuu koo isa miti kakuu isaa galame miti isa kana akaakayyuu isaati yeroo baay'ee obboloota koo isa nuuf galame iyyuu hin daganna yeroo rakkinaatti yeroo dhiphinaatti yeroo dhukkubaatti yeroo yaaddoo tokko qabnu kakuma isa kaleessa Waaqayyo nuuf galee hin daganne inni kun garuu yeroo rakkinaa isaatti isa akaakayyuu isaatiif galame isa kakuu Daawititti dubbatame sana isa qabatee ba'e. Akka Waaqayyo akaakayyuu koo abdachiif hin beektu an callisee daddana ta'a miti. Nuun lolta miti Waaqayyo wajjin wal loltaa jedhe maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Lola ijoollee Waaqayyo kan lolu Waaqayyo maqaan gooftaa eebbifamu. Hin dhageenye akka Waaqayyo nu abdachiise warra abdiin dhaabatu akka taane warra abdiin bushu akka taane warra kakuun deddeebi'u akka taane hin dhageenye. Eenyu seetee baataan akkee inni abdii siif galee amanamaadha. Inni abdii nuuf galee amanamaadha. Waan fedhe sitti ba'uu danda'a, waan fedhe sirratti dubbachuu danda'a, waan fedhe dura kee dhaabachuu danda'a. Garuu kakuu kee dagatiin. Kakuu Waaqayyo siif gale obboleessa koo obboleettii koo haalli nu harkaa gata yoo taane waan ittiin dhaabannu qabu. Waan namicha kana dhaabe kakuu duwwaadha malee waan iddoo kanatti ani humni koo amanaa jedhe waan inni dubbate jiru. Akkasan si godhaa waan inni jedhe hin jiru. Dubbii Waaqayyo duwwaatti dubbate maqaan gooftaa eebbifamu. Arrasatis jireenya kee keessatti obboleessa koo dubbii Waaqayyoo qabda. Bara kee keessatti Waaqayyo siin raawwadha waan inni jedhe. Bara kana keessatti Waaqayyo hin taata waan siin jedhe qabda. Tarii isa dubbachuuyyuu dadhabdeettaa laata? Tarii isa dubbachuuyyuu jechumaafuu dadhabneerraa laata? Maalli barsiisa jecha Abiyaa kun? Kakuu duwwaa qabatee gaaratti ol ba'e. Dubbii Waaqayyoo duwwaa fudhatee deeme. Waan lama dubbate tokko dhaga'ii jedhe. Lammaffaa argatti dubbate immoo dhageessee taa'e maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dhaadachuu jalqabe. Kakuu akkamiiti jedhee kakuu soogiddaan booddee ilaalla maal soogiddi maal akka ta'e isa Abiyaan ittiin dhaadatu caalaa kan ittiin dhaadattu qabda saba Waaqayyo. Kakuu Abiyaadhaaf galame caalaa kakuu siif galameti caala. Kakuu dhiigaa qabdaati. Kakuu bara baraan dhaabatu qabdaati. Hin dhageenye ati. Har'a dubbii Waaqayyoo irratti dubbadhu dhukkubi kee dubbii Waaqayyoo dhagaa. Dhaga'uu jalqaba maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Dhaga'uu jalqaba maaliif? Kakuu isaatii si wajjin jira, kakuu isaa si keessa jira. Hin dhageenye ati jedhee waan inni taanee godhe soogiddaan kakuu bara baraaf dhaabatee dhaloota isaa ittaanutti itti fufu kakuu akkasiin qaban. Kakuu itti fufu Waaqayyo bara keessan irratti dubbateera obboloota kakuu keessan hin dagatinaa. Kakuu keessan hin dagatinaa.
tarii haalli tokko yeroo namatti ulfaatu yeroo itti namni awwaalee kaa'utu jira. Waaqayyo garuu akka nuyi awwaallu barbaada. Dubbichuma qabannee akka nuyi dhaabu. Dubbichuma qabannee akka nuyi deddeebiinu barbaada Waaqayyo. Ameen. Nu wajjin wal lolta miti Waaqayyo wajjin wal lolta yeroo biyaan jedhe. Harranni si lolu Waaqayyo wajjin wal lola. Waaqayyo lola kam keessattuu mo'amee maqaan Gooftaa eebbifamu. Waaqayyo lola kam keessattuu takkaa mo'amee si hin beeku. Kanaaf ati kakuu kee hin dagalin yaa saba Waaqayyo. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 30 irratti akaakayyoon isaa Daawit waan inni ittiin of jajjabeesse inni guddaan tokko kakuu Waaqayyo isaaf gale. Yeroo inni lola ture achii deebi'ee dhufetti yeroo mandaraan diigamtee gubamtee maatiin isaa hundi booji'amanii turan sanatti yeroo namni warri isaa wajjin ture dhagaadhaan isa rukutuudhaaf ka'an sanatti dubbii Waaqayyoon jajjabaate. Attamiin Waaqayyo akka inni isaaf kakate sana akka inni darbee jiraachuuf jiru akka dubbiin isaan xumuramee jiru sana waan beekuuf inni Waaqayyo naan jedhetu narratti raawwateen karaatti na fuudhe. Maqaan Gooftaa eebbifamu. Kanaaf jireenya keenya keessatti dubbii Waaqayyoon of jajjabeessuu haa barnu. Dubbii Waaqayyootiin dhaabachuu deddeebi'uu haa barnu. Kakuu soogiddaan makame yeroo jedhu mee Lewwota boqonnaa 2 Lewwota boqonnaa 2 lakkoofsa 13 dubbii Waaqayyo akkas jedha waa'ee soogiddaa. Kennaa midhaanii kee isa dhiyeessitu hundumaa soogiddaan hin mi'eessita. Kennaa dhiyeessitu keessaa soogidda ittiin ana Waaqayyo kee wajjin kakuu galte hin hambisiin. Kennaa kee hundumaatti soogidda naqi. Soogiddi waan gaariidha macaafni dubbii Waaqayyoos. Soogiddi waa mi'eessa. Soogiddi waa laaffisa. Soogidda sana inni mootichi raajichi Elsaa'i mandaraa Yerikoo yeroo dhaqetti yaa nama Waaqayyoo mandaraan kun iddoo gaariitti ijaaramte. Mandarittiin bareedduudha iddoo gaariitti ijaaramte. Kan rakkina nutti ta'e garuu jira. Bishaan keenyatti dubartoota irraa ulfa baasa. Mee waciitii haaraatti soogidda keessa buusaatii anaaf fidaa jedhee soogidda sana fuudhee gara burqituu bishaan dhaqee keessa buusee ani Waaqayyo bishaan kana bishaan nagaatti geddareera jedhaa. Waan haala nagaatti geddaru keessa kee jira. Waan nagaatti kan geddaru keessa kee jira obboleessa obboleettii koo. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 49 irratti maal jedha? Boqonnaa 9 lakkoofsa 49 irratti soogiddi gaarii ta'uu isaa dubbate soogiddi mi'aa yoo of keessaa hin qabu ta'e garuu maaliin deebi'ee mi'eeffama? Garuu isin soogidda of keessaa qabaadhaa. Soogidda isa keemikaala sana odeessame. Soogidda inni dubbatu sun Kiristoosiin of keessaa qabaadhaa. Jireenya kee keessaa Kiristoosii qabaadhu. Isatti mi'aatti godha. Waan inni oofnetti isatti mi'aa godha. Biyya lafaa irratti waan baay'ee argitanitti. Qabeenya laafaa kan qaban, beekumsa laafaa kan qaban garuu mi'aa kan hin qaban. Jireenya mi'aa hin qaban. Maaliif soogiddicha keessa isaanii jiru? Soogiddicha mana isaanii keessa jiru. Soogiddicha bultoo isaanii keessa jiru. Soogiddi sun garuu yoo keessa gale waan hundumaa mi'aa godha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf kakuu isa icciitii dhagaasuu. Isa soogiddaa mana jedha dubbii Waaqayyoo. Isa Kiristoosii wajjin walii galame sana. Isa ilmi Waaqayyoo keessa jiru sana. Isatti bishaan kee mi'eessa. Isatti gaa'ela kee mi'eessa. Isatti hojii kee eebbisa. Sana qofa miti obboloota koo. Mee soogidda fudhadhaa biyya kana keessattis noon yeroo bu'u cabbiin yeroo bu'u maal godhu? Akka lafichi nama qabatee akka deemsa nama dhowwile soogiddatti godhu.
illaaffisa. Soogiddi sun lafa duwwaa laaffisa miti. Laphee namootaas hin laaffisa. Namoota duratti akkati fudhatama qabaattu, akkati dhageettii qabaattu, akkati namoota duratti simboo argattu, akkati namoota duratti adda argattu kan godhu soogidda sana. Yoo soogiddi sun hin jiru ta'e isuma nama biraatiif hojjetu siif hin hojjetu. Kanaaf soogidda sana of keessaa qabaadhaa. Yeroo hundumaa soogidda sana akka of keessaa hin dhabne eeggadhaa. Inni kun garuu yeroo dubbatetti maal jedha? Ani garuu kakuun koo kakuusa soogidda wajjin wal makeedha. Gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Kakuu qabdu Waaqayyo biraa buloota. Waaqayyo dhuguma kakuu kan eegu. Humni kamiyyuu kakuu Waaqayyo karaatti kan hambisu jiru. Yoo nuyi warri Waaqayyo wajjin kakuu galle yoo nuyi irraa kan hafe humni kam? Humni dhukkubaa, humni rakkinaa, humni dhabisaa kamiyyuu kakuu Waaqayyo karaatti hambisu. Nuyi duwwaan kakuu Waaqayyo haa eegnu. Waaqayyo isa kana inni Abrahaamitti yeroo dubbate, Abrahaamiif gaafa kakate, atis karaa kee kakuu koo eegi jedhe. Kakuu Waaqayyo eegi malee waan taatu. Kakuu Waaqayyo siif gale sana eegi ati malee waa tokko hin taatu. Warri Israa'el kun garboota yeroo dubbatan karaa duraatiin itti dhufan, karaa boodaatiin itti dhufan jedha. Karaa lama nama 800. Namni kun kan hundumaa keessatti waan tokko yaadduuf an kakuu qaba. Ani Waaqni koo akka kan keetii warqeeffan sagada miti. Hojii harka namaafan sagada miti. Ani Waaqayyo na waaqessa. Nuuf garuu lakkoofsa 10 irratti nuuf garuu Waaqayyooti Waaqadha. Maqaan Gooftaa eebbifamu. Eewu galgala kana Waaqni kee saba Waaqayyo. Nuuf garuu Waaqayyooti Waaqadha. Isa Waaqaaf lafa uumeti Waaqadha. Nuyi isa hin dhiifne. Amma isa dhiifnetti Waaqayyo siin dhiisa. Waaqayyo siin dhiisa. Lolli fedhe sittaa qabu Waaqayyo siin dhiisa. Nuyi isa hin dhiifne. Yeroo lolichatti bobba'ettee Waaqayyo warra Israa'el sana dabarsee itti kenne. Warri kun humna xinnoo qabu sun nama 500 balleessan fixanii. Warra filatamoo dubbii Waaqayyo yeroo dubbifatan. Warra loltoota filatamoo isaanii 500 fixanii. Maalti kana godhu? Humna namaatu hojjetame obboloota. Beekumsa namaatu hojjetame. Dandeettii namaatu hojjetame. Arras lafa humni kee hojjenne humni Waaqayyo siif hojjeta. Lafa beekumsi kee hojjenne beekumsi Waaqayyo siif hojjeta. Kakuunsa duwwaa sirraa jiraata. Dubbinsa duwwaa sirraa jiraata. Geejoon hin yaadattu. Abboota firdii boqonnaa 7 irratti yeroo warra Midiyaan akka cirrachaa qarqara galaanaa baay'atan sana loluudhaaf yeroo ba'anitti maal godhanidha dubbiin Waaqayyo? Sabni sun gaafa ba'e lolli kan Waaqayyo, lolli kan Geejoon jedhaa baane. Galgala kana eewu yeroo bi'aan kee kan si dura dhaabbata. Lolli kan Waaqayyo jedhee irratti dubbadhu. Humni kan Waaqayyooti jedhee irratti dubbadhu. Mo'uu kee irratti dubbadhu. Galgala kana sodaatini. Galgala kana irratti dubbadhu. Humna homaa qabani warri sun 300 ta'aniitu lolli kan Waaqayyo haa ta'u malee hin mo'amtu. Ofii kee duwwaan lolli Waaqayyo itti dabarsu dura dabarsu. Lolli kan Waaqayyo gaafa jette Waaqayyo mo'icha akka ta'e keessa gasha. Lolli kan Waaqayyo jedhaa baane. Abiyaanis waan inni godhe Waaqayyoon hin lolinaa yaa jiran. Waaqayyoon hin lolinaa. Nuyi kakuudhaan dhaabanna. Nuyi kakuudhaan deddeebina. Nuyi kakuudhaan jiraanna. Nuun loltu miti Waaqayyoon hin lolinaa. Waaqayyo nama biyyaasisuuf godhetti. Galanni Gooftaa gaafaa ta'u.
Naa'omiin faara toleetti jechaadha. Hiikaan dubbii isaatiin macaafa qulqulluu irratti Naa'omiin faara toleetti jechaadha. Yeroo haalli itti hammaate, yeroo haalli itti hadhaa'e faara toleetti jettanii naa waaminaa itti namootaan. Kan Waaqayyo ittiin siin waaminiin of hin waaminiin saba Waaqayyo. Kan Waaqayyo maqaa kee ittiin siin waaminiin of hin waaminiin. Haalli hammaate jette, haalli jabaate jette, waan hin taane fakkaate jette, kan Waaqayyo sirratti hin dubbatiin of hin dubbatiin. Waaqayyo inni si keessa jiru haala kee isa gaarii godhudha. Isa mi'aasitti godhudha. Isa bareechudha. Isa bifatti godhudha. Kan koo haalatiin bareedu hadhaadhaa maaraadha jettanii nawaamaa jettu. Kan kee hadhaa'an ta'u. Kan ijoollee Waaqayyoo hadhaa'an ta'u bulu ta'u. Yeroo fakkaachuu danda'a garuu dhiyaata. Maqaan Gooftaa eebbifamu. Ofii keef miti sabaafuu biyya lafaafuu furmaata jedhee waame Waaqayyo akkuma jedhe immoo godha. Phaawulos rakkina sana keessa dhaabbatee markaba caccabaa keessa dhaabbatee galaana raafamu keessa dhaabbatee Waaqayyo Gooftaan koo akkuma jedhe akka inni godhu nan amana. Waaqayyo akka isa sirratti dubbate akka inni godhu nan amana galgala kana. Akka jireenya kee irratti sun raawwatamu nan amana. Akkuma Phaawulos ani eenyutti akka namane beeka akkuma inni garaa guuttattee hin dubbattaa galgala kana. Inni na waame akkuma jedhe akka inni naaf raawwatu nan amana. Waaqayyo kana duwwaa nurra bara. Amantiidhaan Waaqayyo irratti akka hirkan akka sarratti of gannu. Abiyaan akka dhibuuf sababaa wanti ta'e waan biraan hin jiru. Waaqayyo nama amanachuu inni tokkoffaa inni lammaffaa immoo akka Waaqayyo isaaf gale sana yaadachuun waan biraa hin qabu. Har'atis waan dubbattu of harkaa hin qabdu ta'a. Waan kana jettee himattu hin qabdu ta'a. Garuu erga Waaqayyo qabaatte waan hundumaa qabdu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf atis eenyutti akka amante beeki yaa saba Waaqayyoo galgala kana. Eenyu akkas waame beeki. Eenyu akka kakuusiif gale beeki. Eenyu akkasitti dubbate beeki. Namoonni hin dubbatu. Dubbii namootaa keessaa wanti raawwatu garuu parsantii tokko yoo ta'u. Waaqayyo garuu gaafa dubbatu isa ta'uu dubbata. Maqaan isaa eebbifama. Isa raawwatan dubbata. Isa karaatti dubbatu. Kanaaf galgala kana tokkoon keenya kakuu keenya akka yaadannu. Fuula Waaqayyo duratti kakuun koo maali? Waggaa kana keessa Waaqayyo duratti waan ani kaawwadhe waan Waaqayyo natti dubbate maali? Diinni siin dorsisiin kakuu kee fudhadhuutii ka'ii. Lolli kan Waaqayyooti. Humni kan Waaqayyooti. Waaqayyo guddaadha goloota galanni Gooftaaf haa ta'u. Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 20. Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 20 irratti inni amantiitti jabaatee Waaqayyoof oqubaa dhiyeesse malee amanuu dhabuudhaan abdii Waaqayyo kenneef hin dhabne jedha. Ameen. Abdii Waaqayyo kenneef hin dhabne. Amanuu dhabuu isaatiin har'as galgala kana Waaqayyo amantii sirraa barbaada. Inni amantaa isa guddaa kana, inni amantaa isa jabaa kana, inni amantaa haala si rakkiseef, inni amantaa haala si sodaachiseef, inni amantaa haala dukkanaa'eef, inni amantaa haala wal xaxaa fakkaateef, inni amantaa haala saba keenya qabee jiruuf, inni amantaa akka Waaqayyo humna qabu, inni amantaa akka Waaqayyo lolee mo'icha fidu. Abrahaam jedhee Waaqayyo gaafa gadi baase
obboleessa koo obboleettii koo salphinatti Waaqayyo waamee gadi siif baasu. Waaqayyo ulfinatti si baasa malee salphinatti siif baasa. Mee kottuu ilaali kan ani siif qopheesse. Mee kottuu ilaali waan ani siif kaa'ee jiru. Waaqayyo waan siif qabeessatti si baasa. Isatti sodaatte miti. Isatti gola kee keessatti gungumte sana miti. Eleezericha biyya Sooriyaa nama ormaa sana miti kan si dhaalu. Kan si dhaalu kakuu kooti. Har'as kakuu Waaqayyo si dhaalu. Kakuu Waaqayyo jireenya keessa dhaalu. Yaadi Waaqayyo isin dhaalu. Ormi isin hin dhaalu obboloota koo dhukkubis isin hin dhaalu. Dubbii Waaqayyo duwwaatu isin dhaalu. Haala keessa jiru keessatti Waaqayyoon duwwaa haa amanu. Waggaa kana keessumaa deddeebiin keenya amantiidhaan fuula Waaqayyo duratti deddeebi'uu haa ta'u. Nana mana Waaqayyoon sana waame. Nana mana Waaqayyoon utuun duwwaa jiru isa na waamee kottuu ilaali jedhe. Nana mana Waaqayyoon urjii waan gatii hin qabne si lakkoofsisuuf miti. Fakkeenya godheetu Waaqayyo kan inni Abrahaamitti agarsiisa. Waaqayyo si baay'isa. Waaqayyo si guddisa. Waaqayyo saba keenya fi fura obboloota ko. Inni ka saba keenya. Nutti jabaate malee Waaqayyotti hin jabaanne. Nutti dalgagale malee Waaqayyotti irras dalgaggalle. Waan nuyi dubbannu waan tokkichi kakuu sabni keenya qabu. Har'as dubbachuu haa dandeenyu ganamaa galgala yeroo hundumaa sabni keenya saba kakuuti. Kanaaf Waaqayyo isa dubbate immoo raawwata. Isa jedhe immoo si dhaalchisa, si qabachiisa. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waggaa kana obboloota gogaa waggaan kun deemsi keenya kan nuyi ittiin dubbii Waaqayyo dubbataa. Yeroo biyyaame irratti dubbataa. Lolli kan Waaqayyootiin dhageenye, humni kan Waaqayyootiin dhageenye. Bara nuyi itti jennu malee bara nuyi itti duraa caalu jennu hin ta'u. Aliin jedhinaa dura irratti dubbadhaa. Humna guddaa qabdu. Humni isinii wajjin jiru humna foonii miti. Humni isinii wajjin jiru humna caaludha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Kanaaf Waaqayyo nuuf jira obboloota koo. Mootota isa duraa iddoo tokko duwwaatti isinii dubbisa. Boqonnaa 8 lakkoofsa 56. Waaqayyo inni akkuma dubbatetti saba isaa Israa'eliif boqonnaa kenne haa jajamu. Abdii gaarii inni karaa garbicha isaa Musee kenne hundumaa keessaa tokkollee utuu hin raawwatamin hin hafne. Waan Waaqayyo jireenya kee keessatti dubbate baranas. Ati jabaadhu malee akkuma garbichi Waaqayyo Abiyaan nuyi Waaqayyoon hin dhiifne. Nuyi Waaqayyotti dugda hin ganne akkuma inni jedhe ati Waaqayyoof jiraadhu malee dubbii Waaqayyo keessaa wanti karaatti hafu jiru. Wanti raawwatamiin hafu jiru. Obboloota koo dubbii baduwwaa ta'e naan dubbanna dubbii Waaqayyo kun dhugaadhaa yoo dubbanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanti dhugaan yoo jiraate aduu gaditti dubbii Waaqayyo dhugaa. Wanti sobi keessa hin jirre. Wanti gowwoomsaan fakkeessaan keessa hin jirre dubbii Waaqayyo dhugaa. Wanta inni dubbate keessaa tokkollee kan karaatti hafu hin jiru. Har'as siif kan karaatti hafu hin jiru obboleessa obboleettii.